Low battery, please recharge. Ashama jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam nagumaa fayyaa keessanii ammas deebi'ee jira dhiifa waliin akka nuuf tolchitan gamaan isin gaafadha. Egaa bakkuma jirtanitti nageenyi keenya aadaa waan ta'eef dhiisuu hin dandeenyu isin biraa ga'uu isiniin jedha. Sagaleen kiyya mee yookaan isin dhagahame ammas haaluma duratti dabarse wal fakkaatu yaada qabadhee dhiyaadhee ergaa Oromiyaa irraa jechuudha. Sagaleen koo isin yoo dhagahama ta'e. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغالين كده قاموا. Welcome أنا رفيسة سبا نور. Sagaleen koo dhagahama milikitiin naaf kennaa. Sagaleen kiyya dhagahama. Okay, sirba cufeera. Okay, galatooma hundi keessanuu naaf jiraadha. Ulfaadhaa isiniin jedha. Ani Oromooti wanti baay'ee tokko nama ajaa'ibu. Oromoon kan du'ee gaddina, kan du'ee boonna jechuudha. Garuu kan jiru jireenyi dhibee, jireenyi tadhaa'e akka ta'uu dhabee bakka fira bineensaa ta'etti illee bosonatti baqatee, bakka fira qorraa ta'es bosonatti baqatee, bakka fira beelaas ta'es biyya isaa irraa baqatee jiraachuu dadhabe jechuudha. Haa ta'u malee kan jiru kanaayyuu hammam birmataarraa, kan jiru kanaayyuu hammam bira dhaabbataarraa, kan jiru kanaayyuu hammam rakkoo isaa hubataarraa, kan jiru kanaahu hammam boo'aar kan usuu jiru rakkataaru kana namni du'e fuul takkaadha. Okay, seenaan isa yaadata kan seenaa gaarii hojjetee du'e. Kan jiruuf immoo hagam yaadaarraa hagam dhiphataarraa usuu jennee yaadne baay'ee bareeda natti fakkaata. Ammas dhaamsuma duratti wal fakkaatuun biyya keessa waan intarneetiin hin jirreefi hedduu baay'ee yaaddessaadha, baay'ee nama bochisaa dhugaa rabbii isiniin jedha. Maaliif hiriirri samoona kana akkuma isinuu beektan baay'ee xiqqoo gadi bu'ee jira. Yoggaa hiriira dhiisanii Oromoon harka qullaa isaa akkuma du'aa jiru keessatti iyyuu godina Arsii Lixaa keessatti waan ta'amaa jiruu fi weerara yookaan cunqursaa fi duguggaa sanyiidha. Daraan kan uummata irratti raawwatamaa jiru. Akkuma isinuu beektani
godina Arsii Lixaa akkaan daran mootummaan kun gara jabeenyaan irratti xiyyeeffatee hedduu isaa miidhaa jiru jechuudha. Hamma danda'anis tokkummaa isaaniitiin ofirraa qolachaa jirani. Haa taatu ammallee godinoonni sun sanniin keessaa yoo dadhabanii usun taane basaastuun baay'atee jira. Basaastuun daraan baay'atee jira. Basaastuu ummata miidhaa jira amma yeroo amma ummata aanaa Arsii godina Arsii jechuudha. Basaastuu kanaafoo furmaanni maaliidha? Maaltu nurraa eegama? Qorichi basaastuu kanaafoo maali? Mala kamiin ofirraa salphisuu dandeenya yoo jenne karaa dandeettanii namoota maqaa basaastuu kana ammas namoota basaastuu qabee dhufee jira maqaa isaanii. Basaastuu kana toora miidiyaa irra oolchinee miidiyaa walabaatti gabaasnee akkasuma akka toorarra oolee qeerroon namoota kana karaa danda'aniin halkan ta'es guyyaa ta'es waan danda'aniin akka tankaarfii irratti fudhatani basaastuu kana maqaa isaanii eeruun nurratti dirqama jechuudha. Akkuma argineen gocha isaanii wajji jechuudha. Egaa kanaafuu haaluma duratti wal fakkaatu godina Arsii Lixaa aanaa Nansaboo magaalaa sanniin keessatti waan ta'amaa jiru waan daraan nama gaddisiisuudha. Wallaahi waan daraan nama boochisuudha jechuudha. Intarneetiin waan hin jirreef waan tokko wanti gurra miidiyaa irratti gadi dhiifamaa hin jiru jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa aanaa Nansaboo magaalaa san keessatti kan ta'amaa jiru namoota 190 xalayaan itti barreeffame akka gara xalayaan itti barbaadamaa jechuudha. Xalayaan itti bayeetiin barbaadamaa jira. Kana kan gochaa jiranii hidhuu fi namoota kanneen duratti isinii maqaa dhaye keessaa gara xoollaa itti geeffamanii jiran jechuudha. Achi keessaa namni tokko dhokateetiin kan jiru jechuudha. Guyyee culuqqee achi keessaa qabamee jiru dhokatee jira jechuudha. Isaan kanneen keessaa mucaa kana qofa dhokatee bahee ammas garuu bakka argametti akka ajjeefamu jedhamee xalayaan itti bahee jira jechuudha mucaacha kana. Kanaafuu dhugaa rabbii wanti Oromiyaa keessaruu waan daraan nama gaddisiisaati, waan nama boochisaati. Intarneetni waan hin jirreef wanti tokko wanti as ba'aaru hin jiru. Ummanni weerara jennaan weerara guddaa keessara ummata kana pilis akka birmattanii waan jiruun akka bira dhaabattanii gamanumaanis hin beeksisa jechuudha. Nuti kolfaayini dabarsaarraa booyaa dabarfachaarani ergaa kana jechuudha. Ummanni akka badaa rakkatee jira, akka badaa hedduu cinqama guddaa keessa jiran jechuudha. Kanaafuu isinis gara ummataatiin akka sheer gootanii furmaata jiruun karaa danda'ameen itti ilaalamanii jechuudha. Mucaa Shibbiree Waadoo jedhame ganduma kana keessatti akka ajjeefamu murtiin itti kennamee shiftaa jedhamee barbaadamaa jira jechuudha. Kanaafuu namoonni ganda san keessatti ammas basaasaa maqaa namoota lamaa qabee dhufe Waayyuu Waadoo fi Umar Waayyuu jechuudha. Isaan kun obboleeyyan. Mee waan nama gaddisiisu Oromoo as keessa ilaala. Baayyuu Waadoo fi Umar namooti mucaan inni Shibbireen Waadoo fi Baayyuu Waadoo obboleeyyan. Kan ajjeefamuu fi kan akka mana hidhaatti geeffamee shiftaa hidhamee ajjeefamuuf deemu obboleessa isaati. Garuu Baayyuu Waadoo kun hidhataa gandaati. Obboleessa isaa kana akka ajjeefamuuf barbaadaa jira. Mee dhiiroo laala ilmaanuma Oromootti wanyaachaa jira. Kuni maaliif ta'uu danda'e? Obboleessi isaa yoo haa ajjeefamuuf akka bineensaatti adamfamu inni maaliif obboleessa isaa kana barbaadee gara mana hidhaatti akka geessamu maaliif godhamu? Tole gatiin namicha kanaa qeerroon su irra fudhachuu qabu maaliidha yookaan ilmaan Oromoo karaa dandeettaniin? Maqaa isaanii kana argitanii karaa dandeettaniin godinaa fi aanaa keessanii dawwalaa warroonni biyya alaa jirtanillee namni kun akka qeerroon tankaarfii sarra fudhatu gochuun isinirra jiraata jechuudha. Karuma dandeettan kamiin iyyuu jechuudha. Maaliif yoo waa taana jedhani waan ta'an hin dhabani. Waa hojjannas yoo jedhani waa hojjetan hin dhabani jechuudha. Kanaafuu hedduu nama gaddisiisa. Numa nyaachisaa jira jechuudha mootummaan wayyaanee hanga addaa dirasitti jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo hin goyyoominaa. Yaa ilmaan Oromoo hin goyyoominaa.
maallaqa baakkoo sigaara takkaa isiniif hin binneef jettanii hidhantoonni gandaa obbolaa keessan hin dararinaa. Hayyoota maanguddoo keessan kan kabajaa isiniif qaban, kayoo namni isin jalaa du'e isa wajjin dhaabatan, kayoo isin beeloftani isiniif birmatan, kayoo isin rakkattan isin wajjin rakkatan, mootummaa akka bineensatti nama nyaatuu fi dhala ilmaan Oromoo lafarraa duguuggaaf kaayeffatee manaa ba'e kana kan jireenyaa yookaan kan isin bulchu isiniif fakkaatee ummata keessan hin dararinaa. Anis dhaamsa qabu gamanumaan isinii dabarsa. Dhugaa rabbii gamanumaan isinii dabarsa. Yaa Oromoo sheer godhaa, hin tuffatinaa. Isin akkuma kiyya waan dandeettaniin dirqama Oromummaa akka baatan gamanumaan dhaamsa isinii dabarsa. Miidhaa guddaa ilmaan Oromoo irraan ga'aa jira jechuudha. Miidhaa hammanan jedhamne yoo ummanni keenya wal faana bayeetiin guyyuma guyyaan deemuu fi harka qullaa gabbayee ummanni jira waan ta'eef ummata kana immoo akka bira dhaabattanii dhiinni ilmaan Oromoo fi weerarrii fi dararrii gadu akka isinitti dhagamu dhaabbilee siyaasaa fi hayyoota kennaallee gamanumaan dabarsa jechuudha. Egaa kaleessa erga sabaaf murattanii, kaleessa erga sabaaf jettanii qabsootti galtanii adhallee wantuma dhuma waa'ee saba keessaniitii fi waa'ee biyya keessanii falmachuutu isin irra jiraata ture. Walaakin tuquun barbaannee weerarrii fi dararri ummata irra cimee deemaa kuni nu miidhaara malee diina miidhaan jiru jechuudha. Kaayyoon diinni xiyyeeffate dhala ilmaan Oromoo gonkumaayyuu lafaa barbadeessuudha jechuudha. Tarii tokkummaa keenya adda boru jechaa qaxaroosuutti qabnu maanguddoonni keenya miidhamaa jiranii, qeerroon egeree biyyaa boru ta'anii ajjeefamaa jiran jechuudha. Madaan irraan nutti edamaa jira. Madaa kan akka nutti hin baay'anneef nuti maal gochuun nurra jiraata yoo jenne karuma dandeenyu kamiiniyyuu karaa tokkummaa san wanta ummanni Oromoo biyya keessaa isinirraa barbaadu san hojjechuun dirqama keessan. Tarii yoo ummata biraatiif kaleessa qabsoo hidhannaa godhattanii jiraattan saba keenya ummata keessa wanti soobdanii asitti ummataan taphattaniif hin jirtu jechuudha. Garuu isiniif tapha ummata biyya keessaatiif miidhaa caalee weerara guddaturra ga'amaa jira waan ta'eef wanta murteeffattanii saba keessan akka bira dhaabattani. Kan isinii dabarsuu barbaade kanuma akka sheer gootanii jechuudha. Namoota basaasaa jiranis ammallee godina san keessaa nama lama hin argadhe, Baayyuu Waadoo fi Usmaan Waayyuu jechuudha. Ummata basaasanii akka gara mana hidhaatti xollaayitti koottaa walgayii jedhanii geeffamanii isaan kanniintu gochaa jira waan ta'eef karaa kallattii bilbilaatiin yoo arge bilbila isaanii isinii barreessa. Kana bira akka dhaamsa kana akka gurra Oromoo hundaan geessitanii kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Namoota duratti keessaa mucaani Guyyee Culuqee ka jedhamu qabameen jiru hin barbaadamaa jira, dhokatee bakka biraa jira jechuudha. Kanaafu mucaan kun argamnaan akka ajjeefamuudha murtiin isatti kennameeru xalaatti kun odeeffannoo dhugaati jechuudha. Kanaafu isinillee sheer gootanii ummanni keenya hamma takka dhaamsa kanarraa namni tokko yoo dhageeffate hojiirra oolchee bu'aa guddaa nuuf qaba jechuudha. Oromoo bu'aa guddaan nan bu'aa ammana hin jeemne nuu qaba. Kanaafu akka sheer wal jalaa gootanii nama arrabsuuyyuu tasaayyuu koomentii barreessina miti wanta dhugaa kana sheer goonee akka gurra ummata keenyaatiin geennu isiniin jedha. Dhaamsi anammaaf qabu kanuma. Horaa bulaa hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Hmm.